baay'ee qindeessuuti kan beekamu roobaa dhaabaa beekudha. Maatiin roobaa dhaabaa dhufaniiru jirtu baay'ee bagana gaanuttan taata baay'ee intala dhaabaa roobaa dhaabaatiif yeroo inni wareegame mana barumsaa ni jenereesii sponsora gaafatee akka barachuu godheen ture xumursaa xumurte baay'ee xumurteetti waaw baay'ee filaashii kana yeroo jalqabaatiif sirbi afaan oromoo filaashiitiin qophaa'ee uummataaf dhiyaatee jiru yeroo jalqabaatiif sirboota Usmaayoo Muusaa isin dhaggeeffanne dhaggeeffatanii sagal yookiin kudhan barbaadina sireessu sagal yookiin kudhanii tokko saampila isaa miliqee kan bahe jira garuu irra deebiitiin akka hojjetamu istiidiyootti hojjetamee dhiyaatee jira jechaadha. Maaliif siidiin baay'ee waan hin taaneef namni siidii amma kana masuuftanii dhaggeeffachuun ittuma suufuudhaan dhaggeeffachuun. Kanaaf muraasatu jira meeqaan akka gurguramu murteessinee natti himne garuu sirboonni kun siidii irra jira. Filaashiin kun immoo baay'ee muraasatu jira. Warri barbaadan namni tokko hin galmeessa ati naa galmeessi warra barbaadan filaashiitiin yookiin digdama yookiin soddoma caalanii namni tokko nama naa galmeessuu barbaada filaashii kana namni bitatu kaashii kaffalee filaashicha fudhata siidiitiin hin qopheessine siidii saampilaaf dhiyeessinee jirra. Isaa kana maaliif filaashiitiin qophaa'ee jira jechuudha. Egaa kan baratame sidiitiin jennee jedhamee beekamaa ture kitaabni isaas qophaa'ee jira. Muhammad Sirra keessa guddaa. Hoo? Good. So kitaabni isaas jira. Amma gara eebba kitaabaa fi gara sidii kanaatti yookiin filaashii namni galmeessi jettee bar nama bitu isii jechuun jiran dhageessi maayitiin amma haasawtee mautas jaalleewwan amma isu saatii nuti haasa asii walgahii biraa eegala waan ta'e akkasii bire amma nuti haasa barsiisuudhaan ni warra amma akkuma dhaabaa jechuutti kitaabaa fi siidii eebbisuun beeknaa jechuudha. Kanaaf kitaabaa fi siidii kana eebbisuudhaa fi nama hunda bakka tana yaamnee osoo hundi koo eebbisanii kennaa jechuu qabna. Hundi wal ta'e garuu bakki koo eebbisee ni geessifatu jiru. Hogguun isin gaafatu na deebisa malee ni deemaa. Kanaaf namoota hanga tokko gara waltajjiitti abeereeti kitaaba kana akka nu eebbisan goona dhuga eeggatanii akkasii kanaaf nama hanga tokko gara waltajjiitti abeeraa ni jiru. Atau jennu namoonni baay'een hojii argaman jiranii kana keessaa zarii wadaajoo ati warraasaas argamtee jirti baga nagaa turte jedhanii zariin yeroo kanatti baay'ee dhukkubsatee jira akkaataa amantii teessanii kadhadhaa fi baay'ee dhukkubsatee jira mana haaraasaa isin bittanii itti galee jira ji'a muraasatti boqotee jira ammoo iyyaafadhaa gaafadhaa mana dinnee fi garuu waan jiraatu immoo iyyaafadhaa isin jechuu barbaadanii naannoo turaalee jira dhukkubsatee jira egaa isaanii waa Usmaayoo Muusaa tokko zarii wadaajoo ture. Kanaaf booda olaantuun illee egaa qabsooftuudha gara boodaatti waan jettu qabdu. Akkasii weellistoota baay'eetu natti argaman akka Zaakiran akka Mahammad an akka Zawduu wayyoo maalan jedha kan jedhu sabseetan wayyoo maalan jedha gaafa galee jedhu inni illee jira. Bulloonis jira.
Davida Shashan illee jirti. Hayyee baay'eetu jira. Haati siiqqee Khadijaanis jirti. Eenyu saayifii keenya kollee jira. Aha. Nasra Yusuf Ali illee jirti. Warra itti mul'anne yoo bakka keessanii. Aha. Akkasumas Ismaa'eel Muusaas eenyatti waan beekamu fakkaataa Dr. Gammachuu Magarsaa. Haasofti Dr. Gammachuu Magarsaa dhagahamee quufamu gorsisaas, obsisaas, aariinsaas, lollisaas namatti tola. Kanaaf amma kabaja olaanaatiin Dr. Gammachuu Magarsaa gara waltajjiitti namteera. Dr. Gammachuun tadammuran jenna ምንድን ነው ማደመር አንቺ ተደምረሻል ድምሪ ስንጀላ በበደ አገማ ይረግ ነው ገሉ ዲደ ኦንላይን አዲሚ እትየተ ይዛን ጊዜ እርግጥ Egaa Oromoonni gosa gosaan tartiibaan abbootii qabeenyaa, aartistoota, maanguddoota, hayyoota, abbootii amantaa qabnaa sana keessa aannan maamaa kan Oromootu eenyu kana barre malee aannan maamaa warshaan aannan maamaa ture jira miti egaa inuma dhugnaani aannan maamaa amma daatiin bee fuula keessa gama. Aannan maamaa kun aanaa qabeenyaa Aadde Saaraa. Aadde Saaraa dura amma seenaa itti bagana jaamurte Aadde Saaraa. Aadde Saaraa. Aadde Firee Aliyyi itti aantuu itti gaafatamtuu kantiibaa magaalaa Duukamis asitti argamteeti jirti bagana gaan dhufte jennaani. Warra Maccaaf Tuulamaa keessaayis obbo Tolosaa Kishee maanguddoo akkasumas obbo Milkeessaanis asitti argamanii jiru. Namoota baay'ee dhagaa gidduu gidduutti si beeksisna. Dooktar Dhiifamu Sindaam. Warri qophii kana
qopheessitanii waa kana fuulduratti gara guddaa qabdu. Usmaayoo Muusaa dhugumaan iyyuu nama yaadatamuu qabu. Gaafa wayyaaneen biyya kana fudhate Harargee caalaa namni karchallee Finfinnee kanatti hidhamee jiru. Yoo taatanii aslii Oromoo, dubartii Oromoo, seenaa Oromoo keessatti bilisummaadhaaf qabsooftee namni du'itti faradame dubartiin Oromoo isheen hangafaa aslii Oromooti. Obboleessi isii Usmaayoo Muusaa obboleessa wajjin dhalatan jechaa miti. Obboleessi qabsoo waliin qaban ilmaan afran qalloo warra gaafa achi jiru keessaa wanni nama qaanessu al tokko tokko Oromoo ta'uun wanna nama qaanessu baay'ee nama qaanessu. Kana jechuun silaa hin fedhu jedhamuu qaba malee. Gaafa Usmaayoo Muusaa kan callee jiru meeqan keessan kan guyyaa tokko beektanii fuula isaa argitanii beektan. Kan immoo namichi kun ilmaan qabaayii niitiin isaa maal keessa jirti, ijoolleen isaa maal keessa jiru jettanii kan beektan jechaan baay'een keessan ijoolleedhaa sana qaqqabne garuu warri umurii kootiin jirtan nama meeqan isin gaafas beektanii kan beektan. Usmaayoo Muusaa har'aas mana hidhaa jira. Usmaayoo Muusaa ta'uun qabu. Oromoon har'aas mana hidhaa jiru. Ijoollee isaarraa hidhamee mana hidhaa Oromoon jiru lakkoofsa tokko lama miti kan ijoollee isaa ilmaan isaa agabuu guddaa jiran tokko lama miti. Har'a hoo dhaqanii gaafattu isa dhukkubsatee gargaarsa dhabe bara sanarraa kan ka'e dhukkubsataa warra ta'e har'a hoo gaafataa jirtu. Moo sirbuudhaaf dhuftan guyyaan har'aa guyyaan Usmaayoo Muusaa kun barumsa isinii taati. Usmaayoo Muusaa kumaatamaan har'ayyuu mana hidhaa akka jiru quba qabdu. Ani Usmaayoo Muusaa kanan argee abu kan jaaji. Gaafa Usmaayoo Muusaa aslii Oromoo fa'a du'itti faradamee mana hidhaa jiru torbaniin deddeebinee warra gaafataa ture jira. Usmaayoo Muusaa warra har'a hidhaa jiru ilmaan isaanii gaafataa jirtu. Mau mengatakan itu sendiri. Wanita dan jiru, jangan budur lagi. Dur, jangan satu waktu germani dulurne. Warri inni horee ilmaan isaa isa dhufanii
jaarsi kun wayi hunduu wayi gaafa godhan jaarsa kana harreetti ta'e guddoo jennaan warri hin mari'ata jaarsa kana dandeenyee akkuma kana harreetti hin ta'e ajjeesuu qabnaa jedhanii mari'ata jaarsa weelluu jedhu jaarsi weelluu kun kan dadhabe ammoo jaarsa jechaan nama beekumsa qabu achi weelluu keessa ciiseeti hin ajjeefnaa jettee hoggaa ijoolleen itti mari'attu dhagaa gurraan dhagaa. Dhagayeeti utuun du'in duraa ilmaan kiyya kanaa wa barsiisuun qabaa jedhee ijoollee jajjabduu keessaa waamee ijoollee waan taataniif kunoo ka'aati malkaa caancoo lafa jedhan gafarsi bishaan dhugutu jira karaa kana baatanii achirra baatanii achi bultanii achi baatanii fi achitti malkaa caancoo gageessan hoomaa gafarsaatti dhuftu hoomaa gafarsaa sana keessaatii korma tokko na ajjeesaatii tiruu isaanaa fidaa tiruu gafarsa sanaa yoo nyaadde nan du'aa jedheen hin gammadde ijoolleen silayyuu jaarsa kana ajjeesuu irra tiruu inni jedhe dhannee fi tiruu nyaatee haa dhuguuti maarree dhannee tiruu finnaa fi jedhanii bahanii guyyaa guutuu deemaa oolanii galgala aduudhaaniituuf jedhu sareen mandara keessaa dubbi sareen kurrimaadha sareen maaliin ciisa garaa saree kana keessaa mataa gadi baafateetu bulchullaan itti duta warra kanatti abuun kanaa takka argitee beektaayee maali sareeni garaa rimaa keessaa bahee namatti duutuu jennaan ani waan kanan beeknu gallee jaarsa gaafannaa jedhanii darban guyyaa lammeessoo deemaa oolanii gara galgalaa maal argu harree takkati gammoojjii lafti bade adaan mallaq margi takka keessatti hin biqille keessa harreetu dhaabbata harreen kun yoo laalan hamma arbaagaa aboo lafa kana margi hin jiru wamtuu hin jiru harreen kun maal nyaateeti akkana gabbatee jedhanii wal gaafatan kanallee hin beeknu gallee jaarsa gaafannaa jedhanii dhiisanii darban guyyaa sadeessoo deemaa oolanii farda takkatti dhufan biyya fardi sun jiru itaan isaa margi isaa muujaan isaa mudhii fardaa caala mudhii fardaa fardi muujaa marga akkana lalise keessa fardi kun immoo kan gogaan isaatiif lafeen duwwaa walitti jiru huqqatee ka silaaduu gogumaa fi lafeeti walitti jira fardi kun sila biyya kana fakkaatu marga kana ka fakkaatu keessa akkamittiin akkana huqqatee akkamittiin akkana miidhamee jedhanii wal gaafatan kanallee hin beeknu gallee jaarsa gaafannaa amma boruntaasaa deemaa oolanii gara galgalaa deebuun qabdee bishaan tokkotti ugaa dhufan bishaan kun boolla sadiitti jira boolli sadeessoon achi jira bishaan boolla kana keessaa bahu isa ittaanu dhiiseeti fincaa'u aboo bishaan kun maal ta'e kunoo ka isatti aanu boolli kunoo jira isa kana dhiisee akkamii sanatti fincaa'ee wal gaafatan kanallee hin beeknu gallee jaarsa gaafannaa jedhanii darban guyyaa shaneessoo caancoo malkaa gafarsaa bishaan dhugaa hoomaan gafarsaa lakkaawameen dhufne achitti wal ga'ee jiru achi keessaa gafarsa isa korma isaa ilaalanii
amma tiruu keessaa baasanii fi jaarsaa fuudhanii galuuf jedhu amma tokkicha gaafa korma kana waraaname dhiigi korma kanarraa cirrifate gafarsa achi jiru sanatti faca'eeffaate. Gafarsi inni waraaname bareedi warri dhiigi gafarsaa sun itti faca'e dhuman. Na dhageessi jaran warra dhiigi itti faca'e du'e gafarsi inni waraaname hin baye. Dubbiin kun jiruu keenya har'a keessa jiru wal fakkaata. Har'a namni du'aa jiru waanuma du'aa jiruuf nama quban qabne ijoollee wallaaltu jaarsa deemuu hin dandeenye dubartii ulfatu du'aa jira. Dhiigatitti faca'e malee isaan miti kan waraaname dhiigatitti faca'e. Kan du'aa jiru warra dhiigitti faca'e. Usumaa yoo Muusaafaa kanatu dhufaadhaa sirbaan lallabaa turan. Dhaga'uu diddan. Ijoolleedhaan jedhaan jiru isin warra umrii kootii yookiin natti dhiyaatan. Isiniin hin jedhaera. Isinitti lallabanii wanni asii nutti dhufaa jirtu hamtu jedhanii sitti lallabanii dhaga'uu dadhabdan. Gafarsa du'e sana tokko garaa baqaysanii tiruu keessaa fuudhaniiti galan. Jaarsaa geessugaa jaarsi amma isa nyaatee du'a. Jaarsaa fidanii kunoo tiruu gafarsaati jette sana siif hinne tiruu gafarsaa nyaadhugaa jedhanii yaa ijoollee koo. Tiruu gafarsaa lafuma kaa'aati mee kottaati waan argitan natti maa. Isana nyaadhee du'a otoo an nyaadheen du'in dura waan karaa irratti isin mudate natti maa jedheen jaarsi. Gaafa duraa rimaatu garaa bahee saree rimaan garaa baheetu nutti dutee kana arginee gallee jaarsa gaafanne illee deefne. Gaafa lammataa biyya adaan mallaqa margi keessatti biqille keessa harree dhaabbatu hamma arbaa ga'uu argine maal nyaatee hanga arbaa ga'e wanni kun jennee ajaa'ibne. Gaafa sadeessoo farda marga keessa dhaabbatu muujjaa mudhii isa ga'u keessa dhaabbatutu lafee fi gogaa fi lafee duwwaa waliin jira. Maaf akkanatti huqqate maaf akkanatti miidhame jennee dinqifanne. Gaafa afreessoo bishaantu boolla isatti aanu dhiisee boolla isarraa fagootti fincaa. Bishaanni kun akkamitti uumame jennee ajaa'ibne. Gaafa shaneessoo gafarsa sii waraanne gafarsa korma waraanne. Kormi gafarsaa waraanne sun dhiiga cirrifate. Gafarsi nuyi waraanne hin bayee ka dhiigisaa itti bubu'eetu dhume. Maali kun jennee ajaa'ibne jedhanii gaafatan jaarsa. Yaa ilmaan koo anuu ka isin ergeefi akka kana argitaniifin isin ergee. Kadura argitan bara ilmi waa abbaarra beeku abbaa waaqarra beeku dhufaa jira. Bara silaga Oromooni abbaan ilmi abbaarra beeku abbaa waaqarra beeku jedhaa miti. Ammoo barri isin dura jirtu achi as isinit dhufaa jirtu bara ilmi abbaarra beekee abbaa waaqarra beeku dhufaa jira. Kana quba qabaadhaa. Kalammeessoo harreen isin argitan kun isin dura wanni jirtu warra hin qonne hin aramne
biyya minaan baasu keessayyuu hin jirretu magaalatti galee innummaan sooromee isa maleeyyuu namni waa qabu dhibee warri silaa waa qabaachuu malee iddoo inni itti hiyyoommatutu dhufaa jira. Kanas quba qabaadhaa. Fardi isin argitan ka gogaaniif lafee duwwaa walitti jiru sun, fardi isin argitan sun warra silaa horuu male, warra silaa horii horsiisuu beeku, warra silaa qotee aramuu beekutu akka farda sanaa huqqatee biyyaa biyya dhabee afaanii afaan wallaalee raata'ee dhaabbataa jira. Kanas quba qabaadhaa. Wanni isin dura jirtu kana fakkaatti. Bishaan isin boolla kana bahee boolla kaanitti irra boolla ittaanurra utaalee itti boolla dhibiyaatti fincaa jettan sun bara isin dura jirtutu waan asitti qotan waan asitti horantu ollaa hanqatee fira aanaa hanqatee biyya alagaa dhaquuf deemaa. Kanallee quba qabaadhaa. Gafarsi isin waraantan sun ka inni bahe ka ammoo dhiigi isaa itti cirrifatee jennaan dudu'e sun wanni isin dura jirtu gara fuulduraatti namichi inni silaa du'uu malee osoo hin duune warri waan sana gurrumaan dhagahe miidhamuuf deemaa. Kunillee waan isin dura jirtu quba qabaadhaa jedhee jedhama. Waan kana Ali Birraan isinitti lallabaa bahe, Usmaayoo Muusaas isinitti lallabaa bahe, Abdullaahi Jirmaas isinitti lallabaa bahe. Isin sirba kana sirbuudhaaf dhaggeeffattu malee wanni inni jedhu maal akka ta'e dhageessaniin isiniin jedhaa jira. Wanni nuyi keessa jirruuf barri nuyi keessa jirru dhaga'uu feegne. Dhaga'uu duwwaanii faayidaan qabu hubachuu feegne. Hubachuu duwwaan faayidaan qabu. Har'a Usmaayoo Muusaa du'eegaa. Usmaayoo Muusaa warra har'a mana hidhaa jiranoo isaaniif immoo bor wal waamtu moo akkam taatu? Namaa fi gaafa inni sin fedhu sana silaa birmattanii gaafa aslii Oromoo mana hidhaa jirtu meeqa keessantu namicha tokko duwwaan beeka. Namichi kun xurataa birrii 800 qaba. Namichi sun jira amma lubbuudhaan maqaa isaa waan gatiin qabu edeen torbaniin dinnichaaf sun kurtaa bitee karsallee dhaqa. Gaaf tokko yaamee obbo ati xurataan kee iyyuu birrii 800 maal gochuudha? Maal ijoolleen kee maal nyaatti jennaaniin doktoriinaan jedhe mana koo distiin waxiitti tolchan ibiddarraa eega taa'e waggaa 3 jedhe. Distiin qabnuu jedhe maan qorqoriyaadha qabnaa jedhe. Ijoolleen koo shayiidhaaf daabboo ganamaatiin ooltee bultii jedhe. Warra kana immoo wannani torbaniin dhufee gaafadhu abdii ijoollee kootiiti warra hidhaa jiru kun. Aye, Dr. Gammachuu Magarsaa Hayyuu Seenaa waa baay'ee jedhuu yu garuu gaa yoo nuu galee fi sirriitti gidduutti waan addaan kukutaa naggeeffanneef sirriitti hubachuu hin dandeenye garuu warri baay'ee hordofaa turtan
quba qabdu sinii galeera yaada. Gara boodaattis deebisnee asirratti waamna. Namoonni baay'een nu gidduutti argaman baay'eetu jira. Maqaa keessan hunda waamuu hin dandeenyu of galchitu. Kaffiyaaloo Tafarraa nu gidduutti argama. Akkasumas Abarraa Dagabaasaa bara 1990 gaafa bosona Baalee gubate 90 meeqa 93 yookiin yaa numa ta'a naan jedhe laan kanuma jettee jedhi numa ta'a. Artistoonni keenya hedduun nu gidduutti argamanii jiranii. Galaanaa Gaaromsaa asitti argameeti jira. Ittiiqaa Tafariis asitti argameeti jira. Dinqiisaa Dabalaa, Leencoo Shakur innis argameeti jira. Xawal Waalle nama moo bineensa waan kee wallaalle eenyu maqaan isaa? Eenyu? Ittaanaa Tolasaa jirta? Hello. Ittaanaa Tolasaas jira. Baay'ee rakkatee karaa irratti illee bahee kadhateeti jira. Oromoo kanaaf artistoonni Oromoo aarsaa jabaa kafalaniiran. Dhugaan siniin jedha. Gara boodaatitti waa jechuu danda'a. Amma kallattiidhumaan gara eebba kitaabaa fi filaashiitti dabarra. CD jijjiirree filaashii itti goonee jirra. Sirboonni kun sirboota Usmaayoo Muusaa kana dura dhaggeeffanne sin hojjetee uummata biraan otoo hin gahin sodaatamee awwaalamee har'a immoo awwaala kaameedha. Warri dursitanii harkatti galfattan isin seenaa qabeessa taatu jechaadha. Yeroo jalqabaatiif sirbii filaashiitiin dhiyaate sirboota filaashii muraasaan dhiyeessine asitti argameetu jira. Kanaaf deebisnee Dr. Gammachuu garanatti affeerraa. Sara Hasan gara waltajjiitti, Farii Aliyyii gara waltajjiitti, Wasiilaa Abdoo gara waltajjiitti, akkasumas fedhiidhaan kanneen biroo gara Saartuu Usmaayoo Muusaatis gara waltajjiitti, akkasumatti namoonni inni maqaa yaamanis gara waltajjiitti. Dr. Gammachuu yaamne jirra mire. Irra deebi'uudhaan Dr. Gammachuu Magarsaa gara waltajjiitti. Dr. Gammachuu Magarsaa gara waltajjiitti. Nama sadi qofa dhufe. Dr. Gammachuu Rosadiyya. Eebbaan kitaaba kana akkanuuf bananiif gara waltajjiitti gaa namoonni amnee hanga ammaatti nama sadii. Sagantaa keenya kana gaa nama hedduutu irratti argamee jira. Warri Macaaftuu lamaallee as nu waliin jiranii. Hundeessitoonni baandii Gadaa obbo Tolasaa waldaa Macaaftuu lamaarraa obbo Tolasaa Kisheetis gara waltajjiitti akka nu dhufan gaafannaa jechuudha. Hundeessitoota baandii Gadaa keessaa kan ta'an artiist Mulgeetaa Garramootii fi Jaalallee Daadhii eebba qaban ture jechuudha. Sadaasa 4 akkata isaa ta'ee hin milkoofne onni suni dhiifama gaafatanii jiranii. Eebbi suni osoo hin milkaa'in hafuusaatii fi amma amajjii 14tti qabatanii jiranii jechuudha. Jiddugala egzibishinii as Abiyoot jiru kanatti akka dhuftan isin afeeranii jiranii. Irraa nafin haga. Ila gamami. Akkuma as guuttanitti achis dhaqaa guuta. Tole. Isin ajajaan jiru isinin gaafachuu jira. Walii gallaa? Ayyee. Filaashiin eebbifameen beekamu dura amma filaashiin eebbifamuuf deema. Filaashii fi kitaabni seenaa artiist Usmaayoo Muusaa eebbifamuuf deemaa jechuudha. Yeroo ammaa bakka dhaabbannu kanatti eebbifamuuf deema. Keessummoonni keenya gaa kabajamtoonni asitti argamanii eebbisuuf deemanii masarratti dhaabaa gara waltajjiitti mee. Haadha Siinqee yookaan haadha Siinqee gara waltajjiitti Khadija.
Khadija. Warra durri uffata aadaa. Warri affeela maarreen kottaati affeelama san nuufida kotta jaan. Warri affeelama fide saniis affeelama san ummanni harkuutii as fidaa jaan. Jirtu saartuun dhufte kuno. Paartiilee siyaasaa Oromoo garaagaraatis bakka bu'uudhaan kan warri dhufanii jiranii paartiilee siyaasaa Oromoo qofaa miti. Paartii siyaasaa Affaaris bakka bu'uudhaan kan dhufanii jira jechuudha. Warri bakka buutanii dhuftanii garaanitti akka nu dhuftan isin gaafanna kabajaa fi ulfina guddaadhaan. Kaafaa keessaayis, abaa keessaayis, waafaa keessaayis gara waltajjiitti isin hin janne. Egaa nuti eebalu jennee waamnu kannatti mul'ataa jiru Hamzaa Booranaa paartii KFO keessaa hin jiru. Warra ABO keessaa immoo Koloneel Gammachuunis jiru. Kanaaf isin lamaan gara nu koottaa kabaja olaanaatiin isin waamna. Haadha Caayaa gara nu koottu. Hayyee kun akka aadaa Harargeetti yoo eebbi jiraatu nama dhadhamsiisu. Nama dhadhamsiisu. Ni dadhabsiisa. Hayyeen dhadhamannaa ammoo dura nu eebbisanii isin gara nu bal'adhaati siidichi yoo eebbifame erga eebbisanii booda nu dhadhamsiistanii babal'isaatii garas gara adda sorry. Musaan illee dhufee jira. Paartii Affaar warra Affaar bakka buutiin nuti biyya tokko keessa jiraannaa. Biyyi keenya immoo nagaa akka argattu barbaannaa. Nagaan argamuuf immoo waliigaltee barbaannaa. Waliigaltee kana immoo kan fidu samiirraa gad bu'ee rabbi otoo hin taane yoo nuti waliin mari'anne rabbillee keessatti argamaami. Mee warra kana wal tokko ta'a wal ta'a jedhaan hime. Hamileetiin. Kanaaf amma obbo Tolasaa Kishee isin waldaa Maccaa fi Tuulamaa keessatti miseensadha. Usmaayoo Musaas miseensa waldaa Maccaa fi Tuulamaa ture. Gabaabsaatii waan jettan nu jedhaatii nu eebbisaatii akka bananiif immoo abbootiin qabeenyaas nu gidduutti argamanii dabaree walii kenninee gaggabaabsinee eebbisnee sagantaa itti aanutti deemnaa. Sagantaa itti aanu wareegamtoota artiistoota Oromoo waggoottan shantamman darban wareegaman kudhan ni yaadannaa. Isaaniifis immoo maatiin isaanii asitti argamanii jiranii isaaniifis badhaasni qophaa'ee jira. Sagantaa bal'aa qabna jechaadha walitti deebinaa isiniif hin kennu. Tole galatooma. Jalqaba akkuma dura mucaan yoon isaa dubbatte warri as jiru kun hundumtuuyyuu ilmaan lama Usmaayoo Musaati miti. Isin hundumtuu ijoollee isaati miti. Erga ijoollee isaa taatanii kaayyoo isaa fuutanii bakkaan ga'uudhaa har'a asitti kana gubbaarratti ga'u jechuun yookaan immoo bakka kanatti wal ga'u jechuun waadaa galuu jechuudha. Yeroo hundumaa ilma waadaa galamaa ture garuu waa hundaafuu waa'ee kaayyoo kanaayi garuu har'a kan itti wal geenye waa'ee Usmaayoo Musaa artisti Usmaayoo Musaa umrii isaa guutuu amma danda'ameen ummata kana dammaqsuu ummati kana akka waan rakkate keessaa ba'u akka diina isaa ofirraa kuffisu akka abbaa biyyaa ta'u akka abbaa mirgaa ta'u akka abbaa dhugaa ta'u dhugaasaa kan jalaa awwaallamte akka barbaaddattanii raawwattanii boolla keessaa baaftan nama kana hunda qopheessaa dammaqsaa barsiisaa ture. Kanaafuu Waaqayyo lubbuu isaa boolla isaa daadhinaa guutu
ilmoon isaa kun immoo akkanatti isa yaadattee raawwattee Oromoon hoggaa eebbisu Waaqayyo ilmoo abbaa caaltu siif haa kennuu jedhe. Har'a intalli isaa akka kanatti qophii akka kanaa kana akka qophaa'u laphee ishee keessatti itti yaaddee raawwattee to'i maqaa abbaa ishii ol kaasuudha. Maqaa abbaa ishii qofa miti maqaa kaayyoo inni du'eef san ol kaasuudha. Waan akkanaa kanarratti qabsaa'uu ishee yookaan immoo hojjechuu ishee waan guddaadha. Ishii qofa odoo hin taane warri akkanatti isin jidduudhaa dhaban warri isiniif jecha lubbuu isaanii kennan warreen kun isin jiru waan ta'eef akka sila dookter jedhan warra mana hidhaa jiranis warra du'anis yaadachuu ijoollee warra du'aniitis yaadachuu nurraa eeggamaa. Ani kanarra waan baay'ee dubbachuu hin danda'u kaayyoo isaa Waaqayyo galmaan haa ga'u ilmoon isaa kun immoo kana caala kan caalutti ceetee waan abbaan isaa qabatee jiru sanan awwaallame san boollaa kaaftee guddiftee isinitti dhiyeessitee irti gara fuulduraas kan kana caala hojjettu Rabbi ishii haa godhu. Nagaan qe'ee nagaatti galaa hin irraanfatinaa imaanaa guddaadhaan jedha. So kitaabni fi ati jedhame. Kitaabni fi siidiin miti lakki. Filaashiin eebbifamuufi filaashii eebbifame dhageenya takka. Arra eebbifamuuf deemaa jechuudha. Eebbifame Usmaayyoo Muusaa. Hayyee ifatti eebbifame seenaan qabsaa'aa goota artistii Usmaayyoo Muusaa waggaa 16ffaa isaa wabeeffachuutiin har'a ifatti eebbifamee jira. Baga gammaddan baga gammanne hamilee olii kenna. Yeroo jalqabaatiif sirboonni Usmaayyoo Muusaa 9 ta'an filaash irratti qophaa'ee kitaabni isaa immoo seenaa isaa gaazexeessaa barreessaa Bosonaa Dheeressaa fi akkasumas intala isaa Usmaayyoo saartuu Usmaayyoo Muusaa waliin ta'uutiin qophaa'ee har'a ifatti banameeti jira. Guddaa isin galateeffannaa hamilee nu kennaafi. Seenaan kun immoo haala kanaan eessatti hidhamee, eessatti dararamee, eessatti dhiiga tufee, eessatti immoo boqate kan jedhu kitaaba kana keessatti jira. Suutee Baarentoo, artiist Suutee Baarentoo qabsaa'aadhaa inni bu'uura seenaa kanaa ta'ee irraa qorachuutiin waliinis waggaa 8 lafa jalatti hidhamanii jiranii. Kanaaf eebbifamee jira irra deebi'aa hamilee nu kennaafi. Isiniif immoo carraan kenna daqiiqaa 3 haasaa waan sitti nagaa. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa haasaa yaada koloneel. Ulfaadhaa waan hin jedhu guddaan qabu. Amma ufin gaafadha. Ilmaan kiyya as jirtanis nan gaafadha. Amma anamoo Usmaayyootu jira. Warra akka kiyyaa akkanani jedhu du'aa nyaatee hin quufne warra akka Usmaayyoo jiraa sooman hiikneen jedha. Usmaayyoon jiraa sooman hiiknedha. Ni jiraa midhaan hin nyaatu bishaan hin dhugu. Kan akka kiyyaa du'aadhaa nyaatee hin quufu. Sooman beeku. Kan biraa masiinatti fakkaatti bilisummaa arguu otu hawwuu darbee jette. Anatun agarre malee inni bilisummaa arge. Namni waan hin argineef lubbuu isaan kaffate.
namni takka waan ta'uu isaan argineef hin amannetti lubbuu isaan kenna. Inni argeeti darbe. Ani ammayyuu natti hin mul'atu. Kan biraa ilmaan kiyyaaf dhaamsan qaba. Gumaan akka baatu, ulfinni akka dhuftu. Ilmaan kiyya, obbolaan kiyya warri umuriin na qixxaa as keessa guddaa argaan jiruufan jedha. Nama hundaa jaalladha. Saba addatuun baasiin. Ollaa keessan isa fagoo isa dhiyoo. Ilmaan keessan barsiisaa ofiis baradha. Dhiphuudhuma jirtan kana keessatti haga dandeessan horadha. Lafa Oromoo irratti walillee hora. Amantaa keessan gosa keessan jabeeffadha. Adara sekendiifuu eeboo keessan qarachuun irraanfatiina. Eeboon keessan qaran qabu yoo ta'e ulfina hin qabdu. Ulfaadhaa kanuman jedha. Hayyee obbo Hamza wanti jettu jira. Jiratte? Hayyee obbo Muusaa wanti jettan jira. Warantichi fixadhee jira. Koloneel Gammachuun jedhaniiran daqiiqaa lama. Guddaa galatooma. Ani waanuma tokko qofan juu barbaada. Inni sun immoo uummanni biyya kanaa sabaaf sablammoonni biyya kanaa amata dhufaa dabraa qabsaayaa keenya wareegamaa keenya maarroo keenya jechaa itti fufuu hin qabu. Wanti kun bakka tokkotti dhaabbatee abbaan biyyummaa mirgi ilma namaa mirgi sabaaf amata dhufaa dabraa boo'uu hin dandeenyu, amata dhufaa dabraa gadduu hin dandeenyu, amata dhufaa dabraa waltajjii akkanaa kana qopheessinee abaluun keenya bara kaan hidhamee kaan hiikamee kaan cabee inni kun haga yoomii itti fufa. Waan Dr. Gammachuun kaasan san ani baariin fakkaatu. Haa ta'u malee uummanni tokko ta'ee fuula tokko godhatee marii tokko qabaatee osoo waliin qoqqoodin biyya takka keessa jirra, biyya takka qabna. Biyyattii tanammoo bitti tun biyya faalloftuudha, faalleessanii jiranii najisamtee jirti. Xaaharamuu qabdi, bitti tun bareeduu qabdi. Biyyi tuni biyya ilmi namaa irratti jiraatu, ka mirgi isaa irratti kabajamu, ka jaalalti ilma namaa irratti dagaagu ta'uu qabdi. Garuu wanti guddaan bara dhufaa dabraa wareegamaa keenya lakkaa'uun dhaabbatuu qaba. Bilisoomuu qabnaan siin jaa galatooma. Hayyee baay'ee galatoomaa amma kallattiidhaan gara isin ulfaadhaa bakka teessuma keessaniitti naa deebi'aa galatoomaan isiniin jedha. Asnuu siqaa gidduutti nu siqaa deefa. Hayyee amma aadde Saaraa Hasan Adam haadha qabeenyaa cimtuudha. Ummata keenya beelaan rakkatee ummata Harargeef yoon dongoruu baadhe miliyoona tokko ummata Baaleetiif miliyoona tokko baastee deeggaraatti turte gara gidduutti nu siqaasiniin jechaa jiru. Yeroo hundaa egaa kun kan gara miidiyaatiin darbedha. Kan hin darbin immoo keessaan rakkataa baay'ee qabnaa gargaaraa turuun ni yaadatama. Har'as jalqaba irratti asitti dhiyaachuutiin filaashii kanaa sirbaa Usmaayoo Muusaa fi kitaaba kanaa qarshii meeqaan bantaa Aadde Saaraa? Wanni
arrate waan jecha oliiti maaliif Usmaayyoo Muusaa siidiin isaa kitaabni isaa uhuma fadheenuu yoo baname wanni isa gitu wanni isa madaalu hin jiru. Sanumaafuu jalqabumaa jecha ani siidii kana qarshii 200 bitaan jira. Akkasitti beennalaal dubartoota keenya haadha qabeenyaa horii bulii baay'ee galatoomi jennaan ulfaadhu qarshii 200 guddaa galateeffannaa. Asin immoo aadde Fariyaaliyyi kantiibaa magaalaa amma itti gaafatamtu paartii magaalaa Xaafooti. Kanaaf kitaaba kanaa fi CD kanaa qarshii anin dubbadhu aadde Fariyaan akka dhuunfaatti kan hirmaataa jirtus kan bittus akkasuma aadde Fariyaan maal jettu? Akkam ooltan. Duraan dursee baga guyyaa kana geenye isiniin jechuun barbaada. Usmaayyoo Muusaa nama xiqqeenya keenyaan sirbasaa caqasaa yeroo high school baran yeroo university baran qabsoo ittiin barree fi qabsoo nu barsiise goota Oromoo kan silaa galannisaa kanaa oliiti. Kanaaf guyyaa kana yaadattanii warri sagantaa kana qopheessitan duraan dursee galata argadhaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Artist Usmaayyoon dhaloota har'aatiif bu'uura guddaa nama kaa'e yeroo hunda onnee fi sammuu teenya keessa nama jiru nutis nama dhageeffachaa qabsoo keessa waliin turee sadarkaa kana gahe. Kanaaf intaltisaa warroottan kana hunda qindeessitan hundinuu galatoomaa jechuun barbaada. Waan isaa waa hedduu yaadachuu dandeenya. Yeroo hedduu sirbisaa sirba kalee qofa osoo hin tahin kabaruutii fiisi kafuula duraatii fiisi yaadaddaba jiru garamiin na deemta jeesi gaafannaan maaliif na callifta yaa bada hireetoo garamiin na deemta jeesi gaafannaan maaliif na callifta sodaa lubbuuti yaajee dararararan biyyaa bahee darararan injiraadhu dararararan kabirtee biyyaa fi biyyee torratti haqaa biraa koo keessatti haqaa falmachuun naa murtii haa cilaahu dararararan daraatee. Kanaaf akkasit dhageeffachaa guddachaa barachaa turre sagalee kana gaayoo gadi hin baane nama hedduutu hojii dhaba artistoonni ni. Kanaaf dhaloota boruutiis artistoonni dhaloota hegereetiis qabsoo nu shaakalchiisanii akka fuula dura deemnu nu godhanii tokkummaa nu dhaamanii akkuma har'a wal cinaa daddaabbanne kanatti tokkummaallee rabbi nu haa kennu Oromoollee wal nu haa taasisu wal jala nu haa oofu mee abbootiin teenyaas du'aayii godhaa yeroo hunda waa'ee Oromoo qormaata Oromoo kajannu kana rabbii waliif nu haa galchu. Kanarratti tokkummaa keenya waan isaan tokkummaaf nu sirbaa turan Ali Birraan tokkummaa nu dhaamaa ture Nuhoon tokkummaadha nu dhaamaa ture ilmaana dabbaa waliif obboleeyya ilmaana dabbaa waliif obboleeyyi maaliif wal jibbinaa akka ilmaan bineeyyi. Akka ilmaan bineeyyi kanaaf jaalala akkasiin waa kennu anis akka mataa kiyyaatti akka nama dhuunfaatti 30 dhuunfaa kiyyaan bitadheen jira.
Kan kanarraa hafee bakka kitaabni kun gurgurattu haala mijeessee magaalaa nan jirus dabaladhee godina Harargee Bahallee dabaladhee bakkoottan kitaabni kun gurguramu hundatti yaadaanis gochaanis nan deeggaraa cinaan dhaabbadhaa. Isa kanaaf galata guddaa gochaa artistoota erga duune qofa waliin boonyu Yoonis Abdullaahi kan bara afaan Oromoo reediyoo cabsajaan sirbaa ture. Kan afaan Magdashoo keessa taa'anii sirbaa ture. Namni beeyna ni jira. Isaan sanillee reefuun asitti arkee dhaynee gaafannee jajjabeessinee hancufti idaa galaanaati qunceen wal gargaartee arba hiite kun waan xiqqoo qabnu yaada guddaa gochuu dandeenya. Artistii dadhabaa gaafa akkanaa eebbisnu dadhabaa nu keessa jirus gargaaruu qabna, wal utubuu qabna. Galatoomaa ulfaadhaa. Guddaa galateeffannaa amilee guddaatiin gara teessuma isaaniitti nu simadha. Aadde Saaraa, Aadde Fariyaa akkasumas haawwalii asitti nyaata nu dhiyeessanis guddaa galateeffannaa. CD miti. Filaashii fi kitaaba Usmaayoo Muusaa seenaa Usmaayoo Muusaa qabate kana qarshii 200 jalqabneetu jira. Daqiiqaa muraasaaf yaadota guddaatu jira. Intalli Usmaayoo Muusaa Saartuu Muusaa Saartuu Usmaayoo Muusaa yaada guddaa qabdi. Faawundeeshinii maqaa abbaa isheetiin hundeessitee uummata Oromoo gargaaruuf yaada qabdi, yaada bal'aa qabdi. Sana gochuuf immoo maallaqatti barbaachisaa. Kanattis maallaqni baheetu jira. Akka dandeessanii hundi keessan akka gargaartaniif amilee akka taataniif isin yaamnaa isin gaafannaa. Asitti Arafaat Abubakar abbaa rakkataa ummata gammoojjii Baalee keessattuu ummata gammoojjii Baalee Sawweenaa Raayituu gammoojjii Baalee baay'ee ulfaataa sana keessa deemee ummata rakkate ummata sooshaal miidiyaa irratti argitan maanguddoo garaan isaa beela irraa ka'ee walitti maxxane sooshaal miidiyaa irratti yeroo jalqabaatiif kan baase Arafaat Abubakar yeroo banaa mi'aamlee keenyaaf yeroo namoota adda namoota biyya alaa jiraatan karaa isaanii fi uummata baay'ee gargaaraa ture. Gaafa mootummaan immoo seera baasee nama gargaaruuf maqaa uummataan dubbii keenya irratti namoonni baay'een gaafa nama dhuunfaatiif akkaawuntii bannu uummata gargaaru jedhee dhagumata. Adna uummataaf maqaa uummataatiin namni dhuunfaa maallaqa qabuu danda'u seera ba'ee jira. Tole akkasii hubadhaa. Dhaabbata Soofumar Retail Development Organization hundeessuutiin amma hojii guddaa hojjetaa jira. Diaasporaa illee amma Dubaayii dhufee akkuma dhiyeessa. Meeshaalee kenna. Dhaabbata kana Soofumar dhaabbata kana dura taa'aadha. Ani dubbadhu nu taa'u. Waan hunda dura abboota biyya dura dhaabbadhee waan hunda dubbachuu hin danda'u. Waan hundaafuu Arafaat Abubakar jedhama. Kaniin bakka bu'ee asitti argame dhaabbata Soofumar Relief and Development Organization dhaabbata tola ooltummaa uummata Baaleef qofa osoo hin taane Oromoo guutuuf dhaabbate Gujii hanga Gooroo Doolaatti deemnee gargaaree jirra. Harargee hanga ganda Odaa Bultumitti deemnee gargaaree jirra. Har'a immoo kitaaba Usmaayoo Muusaa kana dhaabbanni keenya yeroo dhiyoo dhaabbatee humna hin qabnu nutti hin tuffatina akka Soofumaritti 50,000 bannee jirra. Isin jaalladha. Waadaa seeneen deemuu cheekii yommuu itti kennaa saartuun itti harkarraa fudhattu cheekii Soofumar kiloo. Artistoonni immoo as qorrachittu duuba sanii dhufee duubni sun guutuun artistoota jaraafillee hamilee naa kenna. Ulfaadhaa. Guddaa galateeffannaa Arafaat Abubakar maqaa Saartuu Usmaayootiin cheekiin barraa'ee yoo barbaadu baankii jira karaa fudhachuu dandeessi. Baankii cheekii hin baafamne nuu kenninaa cheekii bahu cheekii qarshii qabu. Maaliif
Lammii fagoo deemti. Lammii baay'ee faayidaa fagoo deemti. Cheekii duwwaa. Kanaaf yoo dandeessa kaashii nu kenna. Warri bitachuu barbaadan. Kitaaba kun immoo gurgurtaan dhiyaate. Galata. Irraa dubbiin hoogaa. Ani dhaabbatee mormata keewwattoota isaanii tokko ta'e Afoshaa baha Oromiyaa waliif baay'ee kan gurre jedhanii yoom deemte kitaaba tokko qarshii meeqa? 1,000. Wasiila Abdoo kitaaba tokko qarshii 50,000. Maqaa keenya sirreessi Afoshaa waliif dhiyaatu. Maqaan isaanii akkasii jechuudha. Waliif dhiyaatu malee waliif dhiyaatu. Baay'ee. Maallaqa namni bu'u eessa jirame akan weetummaa ta'e. Amma namni galiin harkatti maallaqa bilee dhufu jira nuti maallaqa fuudhumaan koo qabu. Faraan nuree kitaaba tokko qarshii 20 akkas ta'u. Xaaliyaan ta'e kitaaba tokko qarshii 10,000. Muhammad, jangan tinggal jangan terbiasa. Lagi saya Muhammad, nak berkali di tawar, berkali ni, kita mana? Ya, adi roti khasi roti mo, ceri na kena, wadah na kena, wadah na kena. Khasi roti, apa mobile kan di rumah orang terdekat. Makiyyaa Haji kitaaba tokko qarshii 10,000 bitaa. Paarwaan keessa naa kana chaarjera hojii. Bakka fageenya jira. Nootota akka addunyaa Oromoo abaa'ootti hoogganni abaa'oo ergaa addi bilisummaa Oromoo abaa'oo ergate kan Usmaayyoon jiraatee san dhaamsa gabaabaa waliin ergaa ergate qabaa hoogganni dhaabaa jabeessaa gabbisaa waltajjiitti dhufaniiti ergaa addi bilisummaa Oromoo dhaammate uummataa fuulduratti ergaa Usmaayyoo kennataa jechuudha. Ulfaata. Kalau namni kitaaba bituu gadu isa galmaa bilbila keessanii sannaa fi achi galmaa sanboota inni waan galmaa hin biraa bitu kaamma maallaqaan harkaa qabaa otoo naan jedhan maallaqa warra fuulduraa hin jeetu didee faayaa tokkummaa caayaa tokkummaa fugu qarshii 5,000 kitaaba tokko bitee jira maallaqa harkaa qabaa jiru. Kalian tahu kamu, account tidak kan tadi kamu udah namuman, account di sana kan gana kali. Jabisa dansa hukum ke bawah sudah terlalu ni. Real diban kitaaba tokko. Kita nama guddaa ada. Dhaamsa xiqqaa adda bilisummaa Oromoo irraa qabna. Kennaa xiqqaa nu qabnu kun ka Usmaayyoo maluu miti. Adda bilisummaa Oromoo haala inni keessa jiru ni beektanii garuu haga dandeettii dhaabaatti kennaa haga tokko qabannee dhufnee jirra. Maqaa adda bilisummaa Oromootiin kennaa san dabarsee kennuu barbaada galatoomaa. Ayyee kennaa kun immoo saantima. Satu Usmaayoo Muusaa karena hojii kena akan awal kembali dari Puratu. Ayo buat satu Usmaayoo. Ayo buat karena jadi sangina akan ada semua orang di Kopane si kena jadi nani kawajan Puratu.
Dan bisa mudah kita mau usahakan. Ya, kedua ini artiston Oromo asli sejutan. Waris sejutan, wari musika hojjetan. Galana Fanti, Yosef Fanti, alat Timari, wari jadi nama masa kesimpan itu garana asbati, wamaya kami tahu negara daripada Yosef Tika, galana daripada itu mereka ini buat baru, karena jirtu, jirtu, karena philosophy Kitawat jira, drama, askota wari sinwami, lutunan tali pagayira, wari kita, wari seperti Asli Hassan. Kitabat Barshu Kumalaman. Baraka Jamal Abdi Kitabat Barshu Kumalaman. Wow. Anis Sudi Ibana. Oke, saya lama betul. Nama bayi itu isinin tu bisa bawa dah kesan isin tu bisa. Ram pura account yang mai.